بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كبجمتوتا هردفتوتا سجنتا غافي في ديبيدا بكم جرتنتي نجين ربي سنهارك أبو سنين جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم جرتنتي نجاه ربي في تكيسا كيس جرادا سنين جدا akkuma san keessummaa guddoo ji'a ramadaanaa kan bira gahe kanallee warra soomee argatu rabbi nu haa taasisu warra isa keessatti uf jijjiiree haala ufii akkaataa gaarii irra yoo jiraate waan sanirra gaaritti uf jijjiiree yoo karaa malee jiraate ammoo karaa haqaatitti as deebi'ee warra jedhu rabbi nu haa taasisu akkuma san warra safhaa jadiida rabbi ufiitii waliin banu ka duraanii ka balleessaadhaan zambiidhaan cubbuudhaan guute sanii miti safhaa khayriidha ka tawbaadha ka istighfaara araarama isarra barbaaduudha ji'a kana keessatti warra safhaa qulqulluu jalqabu rabbi nu haa taasisu namni na dhageettan hundi ka dhiiraa ka dubartii ka xiqqaa ka guddaa ka maanguddoo ka abbaa keennaa ka hiriyyaa keennaa namni rabbiin ramadaana kana si dhaqqabachiise ramadaanni kun mawaasima khayrii ka khayrii guddoo isa keessatti dalagatanii ka leeylatul qadriin isa keessa jiru ka halkan tokkochi ji'a 1,000tti qixxaahu gara amata 83 ji'a 4 waan gahu takka umriin kee hagasni gahaa takka hagasuu gahuu hin danda'u waan haganaa ka keessa jiru kana sin dabrini ramadaana kana keessa akkuma beeytan namni waa hunda ima jijjiirata keessattuu dubartiin yaanni guddaan isii qabu mana isii jijjiiruudha afaa isii jijjiiruudha kanaba jijjiiruudha uffata sireedhaa jijjiiruudha sataaraa mana keessa jirtu jijjiiruudha kanallee jijjiiratuun homa gaarii ilmaan ufiitiif uffata bareeda bituulleen uffata irraa jijjiiruullee waan gaarii warra ufiitiif mataa ufiitiifillee bareedaa uffatanii gaaritti jijjiiratanii haarawatti jijjiiratuulleen homa gaariidha walaakin namni ji'a kana keessami akkamitti haala irra jiru kanarraa haala gaaritti uf jijjiira jechuu yaadu kaniyyatu hagam hedduudha namni mee qur'aana duraan hin beekne ramadaana kana keessa baradha jechuu yaadu hagam hedduudha namni qur'aana takka qaata qara'uu dhiise mee yoo rabbi naa laaffise barana itti deebi'ee qur'aana kana marraa 3 marraa 4 khattama jechuu namni lafa kaayatee irratti xiyyeeffatee eegaa jiru hagam طيب يا بليتي يا بليتكية سلا من وبريتو في والرم في ماتم في ببريتو كان قفان جنة دقني وسو قلبي تين تولين وسو قلبي تين قلقلاهين وسو وانيون قلبي تنكيس جرتو وسو جبان أبوليسا قلبي تنكيس جرتو وسو الربان نما تقون كي الربا كي كان الرانفود أمين أكانومت جنة كان لافتو تنتقن يا أبوليان كيا warra ramadaana kana keessatti uf jijjiiru khayri irra yoo jiraate warra khayrii ida'atu yoo karaa malee jiraate warra karatti deebi'u tawbaa achi keessatti deebi'ee ka rabbiilleen tawbaa irratti deebi'u akkasitti rabbii ufii kadhatee ka nasriillee tumsallee rabbii ufii irraa argatu warra akkasii rabbi nu haa taasisu numara warra nagahaan soomee nagahaan ramadaana kana baafatee amata hedduullee itti deebi'u rabbi nu haa taasisu waan ramadaanaaf marratti dhaaba gara gaafii fi deebii irra dhiyaateetti isin deebisa gaafii fi deebii asirratti dhiyaatu kana yaabaleeyyan kiyya marti keessan gaafii kana wayta dhageettan gaafii mataa keetiif gaafatte tahina takka gaafii namni gaafatee dhageette tahina waan kana beeyte baratte jechuu ta'a maanaan isaa waan tokko yoo haraama jedhame haraamummaa isaa dhageette baratte wanni tokko yoo halaala jedhamellee
halaalatahu isaa dhageette baratte wanni kun dirqamaa dalaguu qaba namni islaama tahee dalagaa jechuu yoo dhageettellee hukmi isaa barte jechuu akka gaafa wallaalaan jirtu sanii wal qixaa miti kana booda yoo balleessite badiin ati kana booda balleessitu akka gaafa dura wallaalaan balleessite sanitti hin laalamu waan irraa hafiinsi hin jirre keessatti waan namni islaama tahe dhiiraa fi dubartiin beekuu barbaachisu keessatti namni yoo karakkoolleen isaan laalamne taate rakkoon qabu namni tokko ahkaama salaata akkatti salaatu hin beeku jechuun rakkoo isaaf hin tahu baratuun dirqama isaati sooma akkatti soomu hin beeku jechuun hin tahu baratuun dirqama isaati daruuriyyaata jedhaniin kana waan irraa hafiinsi hin jirre jechuun namni islaama tahe yookaan islaamummaan isaatu maali akkatti rabbii ofii tokko coomsu yoo hin beeyne akkatti salaata rabbiif salaatu ka utubaa islaamummaadha akka itti salaatu yoo hin beeyne akka itti soomu yoo hin beeyne arkaana iimaanaa yoo hin beeyne arkaana islaamummaadha yoo hin beeyne maal islaamummaarraa inni qoonni inni qabu maa inni islaamummaarraa Umar ibn al-Khattab gaafa kaafirallee Umarima maqaan isaa gaafa islaamummallee Umarima maqaan maal sii godha dubbiin dalagaadha maqaan gaafa duraa inni akkasitti badaasanillee Umarima maqaan isaa gaafa islaamaa seenee akkasitti jayna islaamaa tahee Umar al-Faaruq gaafa tahillee maqaan Umarima dubbiin maqaa miti yaa jamaa waan akka gosaa himataniitii miti islaamummaan awwalan waa baradha xiqqaa guddaa waa baradha eega barattanii ammoo itti dalaga waan beeytanii ufii itti dalagdan san obboleeyyan keessanillee barsiisaa numara tawfiiqa isaa rabbi nu haa kennu du'aayinillee nun dagatina gara gaafii kennaatti yoo deebine gaafataan tokko akki jedhu warra kiyyaa wal dhabneeti anti alayya haraam ati narratti haraama jedheeni eeguma akkana jedhe booda ammas rifadhe irraa deebi'ee lakkisi deeffadhe jedheeni anti alayya haraam jechuun kuni ati narratti haraama jechuun ani jedhe kun hal hukmii zihaara jedhamee qur'aana keessatti dubbatame san akka nama haadhaan ati akka duyda haadhatiyyaati jaartii ufiitiin jedhe namni tokko niitii isaatiin ati akka duyda haadhatiyyaati anti ka zahari ummi akka duyda haadhatiyyaati yoo ka jedhu taate namni sun jaartii santi deebi'uu hin danda'u sila jechi ani ati narratti haraama jedhe kun akkas tahamoo zihaara san tahamoo mee hukmii isaa naa ibsaa jedha deebisaan kana dura wanni jennu nama islaama tahee fi obboleeyyan keenya ka dhiiraatiin waan xalaaqa jedhu kanaan hin taphatinaa rabbii keessan sodaadhaa jennaan bisi taa'amma wayta warraa wallolte mara waytuma aarte mara gara xalaaqaan fiigin akka waan meeshaan biraa isa malee hin jirre waytuma aarte mara gara xalaaqaan fiigin xalaaqni kun mataa keetiifillee rakkoo maatii keetiifillee rakkoo niitii ati of jalaa qabdu saniifillee rakkoo gaafa ta ilmaan qabduun adda baate ilmaan kunis isin jidduutti rakkatan takkaatummaanuu irraa hafuun dandeettu ka ulamaa'ni marti waliin jiraatuun hin tahu siin jedhu diddeetuma akkasitti jaalala isii irraa qabduuf isii waliin jiraatta kanallee rabbiin ima beeka nullee waan takkaa lamaa sadiin tahin ima dhageenna rabbi keessan sodaadha xalaaqni afaanitti isin fiiguu kana irraa dheessa xalaaqni afaanitti isin fiiguu gaafa rakkoon itti isin geessite malee gaafa rakkoon jabduun itti isin geessite malee xalaaqa kanan naannessinaa ganamaa galgala isiniin jenna isa lammataa gaafii obboleessa keenya gaafatu ati narratti haraama yoo jedhe namtichi niitii isaatiin sila dubbiin kuni xalaaqa tahamoo zihaara akka jedhan san akka nama jaartii ufii haadha ufiititti fakkeessee san tahamoo lakkii sodaachisa matahee kaffaaraa yamiinaa akka nama kakateetitti laalamaa jecha sadeen kana keessatti ulamaani haasawa dheeraa qaban
akeekkadha mas'alaan nama dhibdi namni tokko anti alayya haraamun ati narratti haraama niitii isaati yoo jedhe wanni kun xalaaqamu akka xalaaqaatitti ilaalamee xalaaqamtimu lakki akka nama jaartii ufii niitii ufii haadha ufiititti fakkeessee zihaara waan afaan arabaa keessatti jedhamu ati akka duyda haadha tiyyaati akka nama jedheen sanitti ilaalamamu lakkisanii miti akka nama kakateetitti ilaalamaa jechuu keessatti ulamaa'ani haasawa dheeraa qaban warri mazhabaallee haasawa dheeraa qaban gariin ulamaa'a gara khilaafa qawlii 15 keessatti warra haasawantu jira duuba kana keessa akka kana xaalibna ilmiidha bakka isaatti laallatanii jechoota ulamaani jedhan kana keessa jechi dhiyaatu jechi fakkaatu jecha lama keessaa fudhatan ulamaani jechi lamaan sun akeekkadhaa bakka tana jechi lamaan sun namticha kana niyyaa isaa laallaa jedhan niyyaa namticha kanaattu laalamaa anti alayya haraamun jechuun kun xalaaqaafillee ni mala zihaara waan jedhamu saniifillee ni mala niyyaa isaa ati maal itti niyyatte jennee gaafannee niyyaa isaattu laalamaa yoo xalaaqa itti niyyadde jedhe xalaaqa taha yoo lakki zihaaruma ati narratti akka duyda haadhatiyyaati jechuu qur'aanni dubbatee suuraa mujaadilaa keessatti dubbate san waan ka rabbii illee munkara jedheen san akkasan tahamoo lakki akka kakuu taha jechuu niyyaa isaa laalla jedha yoo niyyaan isaa xalaaqa tahe xalaaqa taha xalaaqni hagamtaa jechutti illee wal dhabanii rajima taha xalaaqa rajii jechuu ka keessatti deeffatuu danda'an takka ammoo zihaara yoo zihaara itti niyyate hoo zihaara tahamoon tahu yoo inni zihaara itti niyyate zihaara taha yoo inni isima sodaachisuu ka itti niyyatu taate akkuma nama kakateeti yoo waan san diige kaffaaraa kafalee itti deebi'a jechuu akkuma namni anti alayya ka bahri ummi yoo jedhe gabra bilisoomsu malee takka ammoo hukumiin kaffaaraa kachitti dubbatame san takka ji'a lama osoo malee takka 60 nyaachisee jedhu malee sanuu osoo ittiin deebi'in kana godhu malee itti deebi'uu hin danda'u namtichi ati akka haadhatiyyaati jedheen akka duyda haadhatiyyaati jedheen kana keessa warri tokko akkana jedhanii jechi kun ni fakkaata ulamaa hedduutu akkana jedhee jira gaafa akkana jenne niyyaa namticha sanii gaafatanii yoo namticha lakki xalaaqa niyyadhee jedhe xalaaqata deeffatuu hin danda'a yoo san dura xalaaqa kaalaman xalaaqin taate xalaaqni isaa ka duraa yoo tahe takka kalammataa yoo tahe deeffatuu ni danda'a yoo ka zihaara itti niyyadhee yoo ka jedhu taate kaffaaraa zihaaraa san baasu malee ittiin deebi'u yoo lakki isima sodaachisuu niyyadhe ka jedhu taate wanni sun sodaachisaan sun tahuu dhabe kaffaaraa yamiinaattu isarra jiraa jedhan kaffaaraa yamiinaattu isarra jiraa wayita kana takka nama 10 nyaachisa takka nama 10 uffisa takka gabra biliseessa yoo kana sadeen walii filatuu ni danda'a yoo kana sadeen kan dandeenye taate guyyaa 3 sooma jedhan jechi tokko kana ka keessaa laalcha qaba jedhanii ulamaan fudhatan jechi inni lammata ka Sheekh Islaam Ibn Taymiyyaa fa'a jedhan ka Sheekh Ibn Taymiyyaa fa'a illee jedhan namni anti alayya haraamun jedhe jaartiin jedhu waan biraatiin jedhu namni waan halaala tahe tokko ofirratti haraama godhe kafaara yamiinaa ta'a jedhan wanni isarra jiru kafaara makakuu qofaa khiyaarri nuun jiru namtichi wanni tokko waan rabbiin halaala godhe tokko feetu niitii isaa taati feetu waan nyaataa dhugaatiituu taati kuma fedhe haa ta'u shari'aan akka daliilaatitti addaan hin qoonne
namtichi waan halaala tahe tokkoon haraama jedhe kaffaarama yamiinaatu isarra jira waan sayyoodii kaffaaraa yamiinaa akkuma reefu jenne kana nama 10 nyaachisu takkaa 10 uffisu takkaa gabra biliseessu yoo kana hin dandahin guyyaa 3 soomu ragaan keessan maali wayta jedhaniin ragaan keenna rasuula sallallahu alayhi wasallam ربي سورة التحريم كيست يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك يا نبي جكين مالي هرمي في الرتقوتا والربين سيف قديس ما هرمي في التقوتا أفضل سيفتا والربين حلال سيقود أتماء في الرت حرم ستجري الربين بك كانت والرسول حرم سنكان علماء نتولبني جاريا دمو ماريا القبطية تجدمتو جاريا سولي الرفني إسي سلمت ولين هرف جدني ريت رب حلال قديف إراك كتمو سببني قرآن تجكنا دايما من حفظاتي دايما دغني وان سنرتي دايما سنفرتي حرام قد أنجتو كيستي قولين لما تجرى علماء نتولبني هاته ورك ابن كثير فا كبران لين بخاري لين بابا كان تفسير كان كيستي يتدبت دايما كجر كان جالشيسي دليل كدايما جر كانتو إرجع جدا وري قولي كان جدا حديث نبيهما قبا حديثني كراهدون وفيك جاري الراك كتر رسول جلوسون غرين إسا غري جبه سجد شوران ولتك أبا ملي حديثني سن أكا حديثة كناتي قوة سندان قبو دايما جلان دوب حكمي ويترافرة ربي مال جلان لما تحرم ما أحل الله لك ما أفرت حرام قوتا ما نرت حرام جت دايما كان تقول دايما كان نياتو لمتا نرت حرام مالي في جت يعني واني تحريم ايتو دبين وفرت حرام قول الرسول صلى الله عليه وسلم كومي ويتدوه تدوبا هيكا كومي تاني قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم هيكا كاكوتي سنين الربي نسيني قده هيكا كاكوتي سنين كفارة يمينا كفارة نما ككتي كفلو دجتو دان نفسي دا آيانتو نفسي دا ها غير زوجاتا كيست اللي تاتو هانيتي كيست اللي تهو دبدو والربين حلال قد نمني حرام فرطي قد كفارة يمينا ترجي رجا ناحية دليلاتين أكو مارجتان كانت قوة قبا حديثة كيست اللي رفجرة حديث بخاري كيست أكو مثلا آية كيست اللي رفجرة نمني وان حلالة هتوكو حرمسي ufirratti jedhe dur haramsuun dhoggaadha ufirratti yoo haramse wanni isarra jiru eegatanii waan san itti deebi'ee dalaguuf itti deebi'ee waan hin nyaadhu yoo jedhe nyaatuudhaaf hin dhugu yoo jedhe waan san dhuguudhaaf kaffaara makakuu kafala jecha nama 10 nyaachisee itti deebi'a 10 nyaachisee itti deebi'a takka nam 10 uffisee itti deebi'a takka gabra biliseessa kun amma hin jiru iyyuu yoo kan dandeenye taate dadhabbii dhugaa ka dadhabu yoo taate soomallee hin danda'u uffisuullee hin danda'u guyyaa 3 sooma jechuudha obboleessa keenya maal jennare ati ka ofirratti haraam goote wanni sirra jiru amma kaffaaraa yamiinaati nama 10 nyaachisi takka nama 10 uffisi yoo ka kanan dandeenye taate garuu hin dadhaba namni hin jennu nama 10 nyaachisu guyyaa 3 soomutu sitti wajjaba kaffaaraa yamiinaa baasii jennaan deebisaan kana fakkaata gaafatan biraa akki jedhu obboleettiin teena amma dura kaleetu na dhukkuba jedhee deebisaan isiidhaaf kenname deebisaa isin naa kennitan san illee dhagahe garuu amata lamaa kaleentun akkanatti na dhukkubdi dawaan ani hin fudhatin hin jiru yoo soomni kun amma amata lama narra tare yoo natti heddummaate eegasanii qadaa baasuu dadhabuu kiyyatu mala takka ammoo jidduma sana amrii rabbiitu dhufe osoo wanni kun narra jiru amrii rabbiitu natti dhufutu mala akkam godhuu qabaa jetti obboleettii teenaan akki jennu awwalan rabbiin si haa aafiyu dhibee kanarra rabbi si haa aafiyu
كدبمسي سلة إسا كفي سلة إسا ربي سيها في سو جنان غران كتتر ربي كتر غران كتتني ربي سيها عافيو سنجن إسا لما تا قرآن كيستك الأفيجرو فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر نمني دبامي دبما في جيتش صوم فوري وان إسر جيرو فعدة من أيام أخر لكو إسهد فريسا صومو دا غاف برو تجون كوني غاف فاي جيتشو غاف فاي هذا فريسا صومو تسر جيرا مارسي وان سر جيرو وسو أمتا كدان اللي كتورو تاتي دبين كن سر ربي سيهافيو أما مرمت سر ربي هافو سنجنة وسو أمتا كدان اللي كتورو تاتي أمتا كدان سنياتي تما وان جبدو كانت أتي فيان أرغتينيف وان دبين كيكو ولت آبتي جرو فاتي وان فيان أرغتينيف وسو أكست اللي كاكرا دين تاتي وما سر رنجراني أيام أخر هن أرغمنيجو أيام أخرين سنغا ففيتي فيين سكين أرغمنيجو فيين سكين كن أرغمنيج هما سر رنجران بارك الله فيك kanaaf jecha ammaan tana osoo dhibeen kun lakki dhibeen fayyine ulamaani dhibee wayta qoodan ka fayyuun isaa kajeelamuu fi ka fayyuun isaan kajeelamne alladhii yurjaa bur'uhu ka fayyuun isaa kajeelamu yoo tahe haga gaafa fayyuutitti ni eeggata ka fayyuun hin kajeelamne yoo ta'e akka nama maanguddoo waa takka dadhabee fa'a irraa nyaachisan ka irraa nyaachisan sun amma nama dhibame tokkoon ati nyaachise yoo jenneen bor waggaa jaha booda gaafa fayye nyaachisaan isaa sunumaa isan fayyadu kanaafuu rabbiin sin dirqine haga gaafa fayyituutti rabbiin sin dirqine nyaadhu siin jenna baarakallahu fiik gaafa fayyite sin soomta rabbi si haa aafiyu ammaaf osoo fayyaan kajeelamaa jirtu osoo irraa dhibee kanarraa ni fayyite jechuun kajeelamu nyaachisi jechuutti hin dabramuu siin jenna kanaaf jecha homaan sodaatini nyaadhu rabbitu sii baqqaasisee siin jenna rabbi si haa aafiyu gaafataan biraa akka jedhu obboleettiin takka wanni duwidaa kanatti dhufu kun aadaa durnatti dhufurraa duraan bultii 20 boodanatti dhufa gara bultii 15tti ammaan tana as garagalee eegas deebi'eetiniin jedhe booraa fi daalacha kana eega dhiqadhee kanarraa bahu kana akkamitti ilaala walumaan salaatamoo akkam godhaa jetti deebisaan kana yoo aadaan ta'e akka dursitti dhufurraa 24 takka 23 dursitti dhufu sanirraa bultii 15tti illee gad deebi'ee yoo aadaa guyyaa 2 sitti dhufe takka guyyaa 3 takka guyyaa 5 haga inni sitti dhufu san yoo beeyte aadaa dursitti dhufu san hagasuma sitti dhufee yoo sirraa cite eega dhiqatte booda haga aadaa sitti dhufu san sitti dhufee eega dhiqatte booda san booda sufraa fi wanni san booda bahu kun wudu'a balleessa malee waan biraa dhiqatiinsa wajjabsiisu wudu'a yoo inni sirraa ba'e wudu'a godhatteetuma salaattaa siin jenna yoo aadaa keessatti ta'e ammoo yoo aadaan ta'e bultii fakkeenyaaf 5 taate yoo guyyaa 2tti sirraa citee dhiqatte eegatti dhiqatte booda guyyaa 3 takka guyyaa 4 aadaan ta'e guyyaa 5 yoo kana keessatti sufraa fi kuduraan sun kasirraa bahu taate haydii jedhamee lakkaawama walaakin ba'da tuhur eega aadaa ta'e taati beeytuu san aadaa haga duraan haydiin sitti dhufuu san booda eega dhiqatte wanni bahu homaa wudu'a balleessa malee waan biraa keessatti dhiqatiinsa wajjabsiisu salaata illee masalaata sooma illee masoomtaa jechuudha beekumsi kama rabbii kennaati obboleettiin teenya biraa gaafii keessatti akki jettu warra kafiilaa kabira dalagu kana wayta garii wayta walirraa fuunu kafiilaan tahina ilmaan kafiilaatiin tahina harki kenna wal tuqaa wanni kun akkamitti ilaalama shari'aa islaamaa keessatti namni ajnabiidhaa tokko namni alagaadhaa tokko abbama fedhee haa tahu namni ajnabii sirraa tahe tokko si qabatu shari'aan rabbii hin bakkaasifne maaliifi zinaan harkaa qabatuudha zinaan ijaa laaluudha akkuma hadiisa rasuulaa keessatti ifa galfamee himamee jiru kanaaf jecha waan harka qabatutti si dhiyeessu irraa fagaadhuu siin jenna waan qabate waan itti kennitullee taate gara inni qabatuu fi gara ofii qabattu kaasoo itti kennite waan tokko tokko itti kennite karaa biraa qabadhuuti itti kenni akka harki keessan waliin tuuyne yoo ka meeshaa biraa irraa fuudhinsa taate meeshaa lafa kaayu bakka inni lafa kaayu san irraa fuudhuu nima dandahama kanaaf jecha garuu wal qabatuun hin bakka'uu siin jenna baarakallahu fiik gaafataan biraa akki jedhu huduuni
mana fincaanii keessatti ni tahamoon tahuu jedha. Mana fincaanii kana wayita himu gara meetira 3 meetira 2 akkana achirraa bakka silaa itti gattaa san irraa fagaata jedha. Kana amma dura yeroo hedduu jawaabni illee irratti kennamee jira. Yoo bakki itti wudu'a godhatanii fi bakki itti gattaan addaan ka jiraattu taate aslan karaa hawahiituun qabuu jenne amma dura dubbannee jirra. Kan walitti jiru kan hulaan bakka itti gattaanii sanii achitti cufamtee eegachi as bayan bakki itti wadhatan yoo jiraate walumatti inni dhaabatuudhaan waliin kun homaan qabuu bakki ilaalamu qachi aanusanii jenne. Yoo qachi aanusan keessatti illee ka wadhaatu taate namticha itti nafa dhiqatu achiin ka wadhaatu taate wuduuni fayyamatahaa bismillaahi jechuu qalbima keessatti jedhanii jenne. Bismillaahi jechuu qalbima keessatti jedhanii jenne baarakallahu fiik. Gaafataan biraa akki jedhu obboleettiin teena takka qadaan ramadaana guyyaan 3 takka guyyaan 4 yoo narra jiraate yoo obboleeyyan tiyyata waliin jiru saahibban tiyyaan na gargaaraa jedheeni qadaa guyyaa 4 san guyyama tokkocha nama 4 hin soofne narraa baasan maal qabaa jetti yoo guuza itti kadhadhee guuza takka jiga itti kadhadhee namni jiga naa bahee takka guuza naa bahee akkasumatti ofirraa baase maal qabdituni akkasitti yoo ofirraa baase maal qabaa jetti osoo dalagaa duniyaa taate sila akkasumatti ofirraa baasii ofirraa fiti yeroodhaan osoo immoo miichaa huccuudhaa takka huccuu kaawiyyaa godhuu taate akkasumatti ofirraa fiti siin jenna nullee waan ati haa miidhamtuun barbaannu walaakin ibaadaa rabbiiti rabbiin atummaan isaa haa gootuu jaalata atummaan godhiifii siin jenna kana matama keeti malee kan namni biraa sirraa baatuu danda'uu miti kun rabbiin atummaan isaa haa dalaytu jechuudha sirraa fedha atillee akkasumatti geessi siin jenna baarakallahu fiik. Gaafataan biraa akki jedhu salaata asriidhaa salaannee imaamni sadiitti salaammate jedha. Eegasan namni gariin ka'ee yaa'e eegasan itti himanii wayita inni sujuudatti deebi'u warri alaa deebi'u kun raka'ama takkatti san fideet rakaa takkatti imaamtichi hir'ise san fideet sujuuda sahawii godhamoo salaata kana jalumaa deebisee salaataa jedha. Yoo kol deebi'ee imaamu waliin kan itti deebi'u taate imaamu waliin geessa. Yoo zamanni eega bahe namtichi sun osoo hin dhagahin ture san booda namummaan duubaan dhufu bara eegaati baate salaata san hir'uu jedhanii itti guunnee jecha akka itti himu taate eega inni deemee ture jecha salaata jalumaa deebisa. Salaata jalaa itti deebi'a gaafa fasliin dheerate salaata jalaa itti deebi'a. Yoo ammoo achumatti imaama kadha qabu taate yoo fasliin hin dheeratin raka'uma takkaa hir'atte san fidee sujuuda sahwii godhaa jechuudha. Beekumsi kama rabbii kennaati. Gaafataan biraa akki jedhu ani warra kiyya hiikee jedha. Eeganaa nikaaha eeguma hiikee addaan turre booda hin deeffadha wayita jedhu warri isiidhaa nikaaha naa hidhuu didanii amrii qaadiitiin nikeenni naaf hidhamee nikaa kan akkamitti ilaaltanii jedha. Deebisaan kana eega amrii qaadiitiin nikeenni kee hidhame amrii qaadiitiin qaadiin akkanatti hidhadhaasiin jedhee takka qaadiin balusii haa hidhu jedhee akkati gaafattu kanatti qaadiin balusii haa hidhu jedhee nama sii wakkalee yoo inni qaadiin nama sii hiisise hukmiin qaadima sanitti deebi'a ati qaadiisantu nikaaha sii hidhe warra kee waliin jiraatu hima dandeettaa siin jenna baarakallahu fiik yoo wanni biraa jiraate hin gaafatta irra. Gaafataan biraa akki jedhu aadaa kanaan nama kenna jirurraa yoo ilmi namaa dhalate yoo ijoolleen namaa dhalatte sibiila fa'a mataa jala makaddaa ijoollee jala kaayanii jedha. Kuni mee akkamitti ilaalamaa akka shari'aa islaamaatitti akkamitti ilaalamaa jedha wanni sibiila mataa ijoollee jala kaayuun kuni maali jedha. Kun waan garii waan shirkitti rarra'utu keessa jira. Yoo namni sibiila mataa ijoollee daa'ima dhalattee makaddaa isaanii jala kaayu kana sibiila jala kaayuu kanatu ijoollee tana tiisa. Yoo sibiilli kun jalan kaayamin ijoolleen tuwwaa taati jechuu ka yaadu yoo taate kun gara shirkiitti deemi. Kanaafuu kun asbaaba shirkitti harkisuu irraa fagaatu barbaachisa namni islaama ta'e. Shirkiin karaa isiin dhokattee nama seentuun hin beekan.
osoo daa'ima kana jala kaayanii mucaan kun jiraaf taate osoo jalaa fuudhanii rabbiin ajala isaa fidee kaduu taate namni kun maal yaada sibiila san jalaa fuunaa mucaan sun du'e sibiila san isa tiise jechuu yaadutti gala. Kanaaf jecha namni islaama ta'e tokko waan baaba tawhiidaa moggaa deemu kulli irraa fagaatu barbaachisa. Kana jala kaa'uun hin barbaachisu, irraa fageessuu barbaachisa. Akka qalbiin namaallee waan sanirratti hirrarraane ka jiraachisullee rabbi, ka ajjeesullee rabbi, ka dhibamsiisullee rabbi, ka fayyisullee rabbi, ka nama guddisullee rabbi. Sibiilli sun homa takkaa itti rarra'anii siin jenna. Baarakallahu fiika. Waan akkasii waan aqiidaa namaa tokko irraa fagaatu barbaachisa namni islaama ta'e. Gaafataan biraa akki jedhu aqiiqaa ijoollee irraa qalan tana wayita ijoolleen dhalatte irraa qalan tana yoo biyyatti qalan maal qaba jedha. Akka hukumii shari'aatitti deebisaan kee akka hukumii shari'aatitti yoo bakka biraatti illee irraa qalte irraa qaluudha malee wanni laalamu bakka ijoolleen sun jirtutti irraa qaluun shartiidhaa miti. Yoo akkasillee gootee mataa garuu wanni jennu yoo biyyatti jirtu biyya islaamni keessatti hedduun tahin tahee akka biyyoota Awurooppaa, Ameerikaadhaa. Ilmaan lafaa dhufu kun waan aqiiqaa jedhan kun waan isiin taate ilmaan kun ilmaan gurguddaan sanii ol jiru akka baratu ilmaanuma san biratti naannoma ilmaan sun jiranitti wanni kun aqiiqaadha. Shari'aan islaamaa ilmi tokko yoo dhalate biyya san keessatti wanni isaan arganiif wanni isaan beekan hin jirtu. Ilmi islaamaa tokko yoo dhalate yoo dubara taate takka irraa qalan yoo dhiira taate kun akkanatti lama irraa qalan jechuu kana barsiisuudhaaf bakkuma ijoolleen sun jirtutti qalutu bareeda. Garuu akka hukuma shari'aatitti yoo biyyatti illee ka qalan taate ni mataa siin jenna. Deebisaan kee akkana fakkaatu. Obboleettiin keenya takka akka jettu nama tokko dardara tokko wal barannee jetti. Dardara wal baratuun kun laafama zamana ammaa kana. Numa achi dabarreet si maleen heerumu na maleen fuutu jennee walii kakannee eega sani warri kiyyattu itti dubbiin gahu garuu gara hamtuu jechaan dubbatanii wayita amrii warra kennaga warri kennan nama biraatitti si heerumsiifna jedhanii ka biraa na arganii didanii jetti kana maal naa wayyaa akkam tahuu naa wayyaa yoo ammaan tana ka warraa san ka qeebalu taate ahadii isaa seene tana hoo jetti. Awwalumaa bakka hadii seenaa kana waan harka keen jirre maaltu hadii seensisesi nikaaha si hidhuun dhugaadha mee yoo mataati illee akkuma taatiif akkuma leen haasuu isaltanittu sitti heerumaanuu ima gahaa waan sanii achi wanni achiin si gahe hoo maali awwaluma dubbii laallataa deemuu barbaachisa. Wanni kun amrii harka kee jiru waan hin tahiniif waliyyiin sun jaalatu malee ufiin isatti heerumuu waan siin taaneef amriin kun awwalumarraa itti yaaddee akkasitti ilaaluu barbaachisa. Amma kan isin jennu haadhaaf abbaan keekuu waan sii filan sanis laali. Ammas yaada ofii qabduu fi gara qalbiin tee dabdellee abbaaf haadha keessaniif ibsi jaruma san amansiisi akka gara qalbiin tee jaalattee takkaahu gara diin qabeennaaf qalbiin itti dabdee sanitti isaanuma waliin wal mari'attee wal marimaan hiikkadhaa siin jenna. Baarakallahu fiik. Rabbi si haa laaffisu ka irra jiru rabbiin si haa filuu siin jenna. Gaafataan biraa akka jedhu obboleessi keenya tokko namni tokko intala takka kadhatee maallaqa guddaallee itti baasee eega sanii osoo isiin fuudhin biyya sanii deemee bakka biraa dhaqee achitti ta biraa fuudhee jedha. Eega sanii ta inni gaafa duraa kadhatee maallaqa itti baase sannatu fuudhee jedha. Ka gaafatu kun gaafa ofii fuudhuu isiin nikaaha hidhadhu kana maallaqa itti baase san akka sirnaatti teeyta haasawan walqixatti anaa fi abbaan isii maallaqa kana isaa deebifna jechutti haasawame jedha. Maallaqa inni itti baase kana walqixa tokkositu kenna walqixa tokkonnatu kenna jechutti abbaa isiitiif ani itti waltaanee nikaaha isii hidhadhe jedha. Ammaan tanaani waan nasiiba kiyyaa isaa kennee jennaan lakki ani guutuu maleen fudhadhu jedhee didee namtichi kun maallaqa ani guutuu maleen fudhadhu jedhee didee kaani waan gararee warra kaanii sarree waan mootummaa irraa qabuu miti amrii irraa qabuu miti. Ammaan tanaan maal godhutu narra jiraa jedha. Ati waan gara keetii yoo ofirraa ka kennitu taate maslahaan akkaataan eega warra kanallee atillee fuute gara marattuu maanguddoma taate maallaqa san akkanatti abbaan hin barbaadaa jira akkam ta'a jechuudha. Akka karaa maanguddootiin takka karaa akkuma taheen isa saniifillee maallaqa sana eega waan inni itti baase taate warra sanirraa waan
soddaa jechuuf illee yoo sodaate soddaan sodaa jedhanii ati maanguddoma itti ergitee maallaqa san abbaan barbaadaa jira mi akkam goonaa jetteeniituma akka maallaqni isaa sun isaa galuu godhiifiin jenna ajiree akka sharxiifitti wanni sirra jiru nasiibni kee kama nisfiiti nisfiin kun warra kaan irra jira siin jenna baarakallahu fiik. Gaafataan biraa akki jedhu kunilleen aadaa naannawaa irraa gaafata. Aadaan kun naannawa keenyallee akkanumatti jira. Dubartiin takka yoo abbaan warraa mana hin jiraatin yoo dubartiin alaa itti dhufte dubartiin sun siree abbaa warraa sanirra taa'uun dhoggaadha jedhanii kun shari'atti akkam fakkaata jedha. Dubartiin takka yoo dhufte abbaan mana jiraatuu dhabuu gaaruu akka gaafiin isaa jiruuf jenna malee abbaan mana jiraatuu dhabuu siree abbaa warraa sanirra dubartiin biraa alaa dhuftee irran teettu. Kun gaafii tokko. Gaafii sanitti aanu keessatti ammas gaafataan biraa akki jedhu nam dhiirsummaanuu yoo niitiin isaallee mana hin jiraatin yoo saahibban isaa waliin dhufe waahila isaatiin waliin dhufe yoo mana seene siree haadha warraa walii irra bulusan irra ciisuun hin tahu akka aadaa naannawa keenyaatitti dhiirummaan lamaanuu siree sanirra ciisuun hin tahu. Siree sana akkanatti kabajuun kun maal fakkaata jechuudha walitti qabatti gaafiin isaa. Kuni deebisaan kana garuu kun waan shari'aadhaan walitti rarra'u osoo hin tahin waan aadaadhaan wal qabate. Aadaa kana yoo laallee kabajaa dhiirsaaf niitii walii qabu guddaa ta'uu agarsiisa akka laalcha kiyyaatitti garuu namni biraa akka biraatitti illee ilaaluu ni danda'a. Maaliif haati warraa nama biraa shari'aarree siree sana dhiirsa isiitiif malee nama biraatiif afuu shari'aan hin dhoogite namni biraa asirraa akka hin ciifne suni karaa haraamaatiin isii barbaadu ka shari'aan dubbatte. Kabajaa dhiirsa isii irraa siree isaa tana gubbaa isa malee nama biraa dhiira tahee dubartii tahee irra taa'uu dhabuun kabajaa niitiin dhiirsaaf qabdu mul'isa. Aadaa faallaa saniititti ammas yoo deebinee gurbaan dhiiraallee dhiira akka ofiitii waliin siree sanirra hin ciifne illee fudhanne inni illee siree warra ofiitii waliin gubbaa ciisu namni biraa akka siree san gubbaa gahu godhuu dhabuun kunillee kabajaa inni haadha manaa isaatiif qabu agarsiisa. Kun akka kabajaatitti bareeduma akka shari'aatitti siree abbaan fedhee yoo irra taa'e homaan qabu walaakin an akka laalcha kiyyaatitti aadama bareedaa fakkaatee waan aqiidaa walitti rarra'iinsan qabu kabajaa jaarsaatiin irra taa'uu dhogganii akka shari'aatitti yoo taate walaakin bakka namtichi ittiin hallanyaa'u tokko bakka namni tokko ittiin hallanyaa'u shari'aalleen katiisite ni jira akka kabajaa isaatitti. Kanaafuu akka aadaa naannawaatitti kabajaan kun waan bareedaa aadaa bareedaa jechuutti fudhatama shari'atti homaan qabu. Gaafataan biraa akki jedhu obboleettiin teenya takka amata sadii zakaa fitiriidhaan baafne amma maaltu narra jiraa jetti. Sababa baasuu dhabdeefis hin himne garuu zakaa fitirii kana keessatti dubartiin hedduu gaafiin isaanii ka'anii takkaa zakaa fitirii dubartiin hin baaftiin dhageenye jedhu wajjin baasuu dhabuun isaanii kun hedduu argama. Garuu zakaan fitiriidhaa salaata iidaatiin duratti kennamuudha qabdi. Yoo san booda kennamte sadaqaa taati garuu isin dirqama shari'aa kasirra jiru sadaqaa sii taati ammuma baasii siin jenna waan amata sadeenii san baarakallahu fiik. Zakaa fitiriillee ta'uu baatu sadaqaa sii taati. Obboleettiin teenya takka gaafii keessatti akka jette biraa nama tokko waltaanee wayitaan nikaaha na haa hidhan jechuudhaaf abbaa kiyyatti biyyatti dawwalu abbaan kiyya akiramee jira natti hin himamne jetti. Natti hin himne booda dhagahe malee wayita sari natti hin himamne abbaan kiyya akiramee jira. Obboleeyyan kiyyas osoo hin dhagahin wayita san wayita boodanaa himamu namni nikaaha godhe an akkuma waan wayita san abbaan kiyya na godheetitti nikaaha na hidheetitti haasawamee ambidu ana dhoysuudhaaf akkuma waan abbaan kiyya na hidheetitti na hidhanii garuu kan nikaaha na hidhe nama biraati jechuudha gahee. Kan nikaaha na hidhe sun nama biraati obboleessa kiyyallee miti.
abbaa kiyya miti abbaan kiyya aakiramee hoo ana na dhoysan malee ittisan waan duuti haarawa taateef na dhoysan malee nama biraatti na hidhe kanamni biraa na hidhe kun akkam tahaa jetti amma deebisaan kana warruma hidhe sanitti deebi'anii dubbii isaan gaafatu barbaachisa malee atamma waan shakkitu hin qabdu maaliifi wanni kun dhaamsa abbaa keetirraa tahee namtichi sun wakaalaa qabaatuun ni mala takka wakaalaa obboleeyyanii qabaatuun ni mala ammaan sana waan kana jechuun irraa beeynu hin jiru namni kunis akkanumaan ol ka'ee nama tokko ka namni isarra itti aanu jiru nikaahan godhu akkuma jettu kana dubbiin galtee taaziyaadha dubbii rabbi walirra fidee ati nama ala jiru eega dubbii sittiin himin du'a wayta san haarawataati ka sittiin himin ka hidhe kun illee akkanaan lafaa ka'een hidhu akkamitti akka hidhame namtichi sun wakaalaa maaliin maaltu nikaaha hidhuu kana keessa galchee hidhe akkana namni nikaaha naman hidhu akkanumatti ol ka'ee lafa abbaa fedhe yoo tahe nikaaha waan naman hiineef maalirraa ka'ee akka hin hidhe isumarraa eega abbaa beeytan irraa bayaanfatuu ni dandeetta siin jenna rabbi barakaa isin haa godhu gaafataan biraa akki jedhu zakaa maalaa kana 50 na bira jiraatee 50 yoo baase jedha zakaarraa gaafa amata lammata amanni lammata ammas irra naannayu yoo 40 fi akkanatti gad deebite zakaa irraa baasamoo irraan baasuu jedha deebisaan kana maalli kun maaluma dalagu taate maalli kun kama bakka tokko taa'u kamarraa fuudhanii wahiin dalagatan yoo ta'e ka ammas wanni hafe kun zakaa gahu yoo tahe amanni eegara naannahe zakaan ittuma hojjaba zakaan irrumaa baha eega amanni irra naannahe inni ka zakaa gahu eega tahe zakaa gaditti waan hin deebiin zakaan irrumaa baha siin jenna baarakallahu fiik akkana jechuun yoo zakaan riyaala takkaahuu birrii fakkeenyaaf 30 keessatti kan namatti wajjabu taati misaalaaf 30 namni qabu yoo amanni irra naannahe zakaan ka itti wajjabu yoo tahe ati 50 keessaa gaafa zakaa baaftellee mallanni keeree 30 olii zakaa gahee zakaa baafte gaafa 40tti deebi'ee amanni irra naannahellee mallanni kee zakaa gaheetuma jira kama zakaa gaheerra amanni naannahe jechuudha mallanni kun mallaqa sochuu eega tahe zakaan irrumaa bahaa siin jenna mallee waan zakaan hanqatinii gaafataan biraa akki jedhu namni sooma qabu tokko sooma kana dadhabee yoo fure maaltu irra jiraa jedha namni kun dhibamee dhibirraa yoo dadhabee ka furu taate takka wanti tokko itti argamee rakkin itti argame saniif yoo ka furu taate ajjiziidhaaf yoo ka furu taate waytuma ramadaan sanirraa bahe qabaa guyyaa sanii baasaa jecha ajjizii eega taate eega dadhabbii taate dadhabbiin fursiifte yeroma dadhabbii sanirraa bahe qadaa san ofirraa baasaa siin jenna wanni irra jiru gaafataan biraa akki jedhu yoo azaana haramaatiin fure jidda osoo jiru azaana haramaatiin yoo fure akkamii jedha kuni tawqiinni magaalaa hundaa wal dhabaa wanni beekuun nurra jiru magaalaan ati keessa jirtu takkaahuu naannoyni ati jirtu sun naannawa harama wajji deemu moo naannawa harama waliin hin deemne jechuu beekuu barbaachisa fakkeenyaaf jiddaa fi as yoo fudhanne waan gabaabduu wahii wal dhaba daqiiqaa gabaa muraasa wahii wal dhaba daqiiqaa 5 daqiiqaa waan akkanatti dhiyaatu waan wal dhabu namni jiddaa azaan haramaatiin fura jechuu akkanatti jechuu hin dandeenyu yoo azaanni jiddaatii fi azaanni makka wayta ramadaana wayta kaan xiqqoo wal dhaba wayta garii deemee kan wayta walitti dhufutu jira yoo azaanni makkaatiif azaanni jiddaa tokkochuma tahe waytuma makka afaan baafatan jiddaa illee afaan baafatanii azaanan tahe ittiin furuun ni taha yookaan tawqiita jiddaa eeggatuu qabda malee hin tahu makka madiinaan kun azaan isaanii waan daqiiqaa muraasa malee walitti dhiyaatanii eeggatu barbaachisa namuutu madiinaa magaalaa ofii jiru keessatti azaanni wayta bahu eeggatu barbaachisa malee warri azaana makkaati jedhanii azaana makkaa jala deemuun hin tahu namni magaalaa biraa keessa jiru baarakallahu fiikum gaafataan biraa akki jedhu obboleettiin deena takka sujuuda keessatti sujuuda sahwii hin godhan jechuun hin beeka walaakin sujuuda sahwii kana keessatti maal jedhan jetti
وأن سجود سهوي كيست جلان أو سجود كان كيست جلان جت يو سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى جتو بيت الله اسمه جت يو دعائي برات سجود كيست جلان تب بك صلاة هاتي هم تسان تبرا بيت الله اسمه جت سجود سهوي كيست هارويني دعائي برات جلان إنجرتو هم سجود كان كيست جلان جت جتودا gaafatan biraa akki jedhu gaafii kana torbaan irraallee gaafatameetuma ture ani beekamaan irra dabre muazzina wayitani lafaa ta'u azaanni bahe an janaabaa qaba akkuma janaabaa qabu saniin fiigee azaanee jedha maaltu narra jiraa jedha gaafii kana nama durallee inni dhiisee tokkoffaa namni muazzinaa kun takkaa namni imaama namni waan tokko irratti amanamee namaan deemu tokko akhlaaqni isaa haala gaarii ta'uu barbaachisa haalli isaa haala bareedaa ta'uu barbaachisa kanaaf jecha waan kana qilleensa irratti akkanatti hin taafin ta'uu isaa haasa'u na gammachiisuu dhabeetuma dhiise wanni barbaachisu namni tokko أول أحكام شرعي وان سن كيسة بيكون برباچي سادا أذاني أكام نانوا نتجرى أنو فكرنا فكا مملكة كانتو ولتشت إمالي أذان بي براتي بكتك كته لين شرطي متي مسجد كيسة لين شرطي دامتي أما اللي بينتجرى كانت اللي شرطي متي واقع تكسب إمالي namni tokko yoo janaabaa qabaatee lafaa ka'e aluma kana dhaabatee azaanuu ni danda'a akka masjidan seenne amma magarafoona jechuudhaaf masjida keessa seenuun dirqama itti ta'a magarafoona malee azaanu ammas azaanni wayita bahe azaana bahe san biyya waliin azaantu malee yoo biyya booda haftee ka azaantu taate gara warra masjidaatiin gaafiin sitti dhufa kanatu addaan baase kun hukmi shari'aatii walitti alaaqaa hin qabu كن شريعتي مغرفونا فاتي مسجد سينون أذان ويت حرما به مرتي ورين أذانون كن أك أذان هاتي شرطي أذان هاتي متي أتي سويت ملكاتي أذان تي صلاة أتي ديكتي رفتي أذانون مدن ديت تكو كن شريعتي ديكتي رفتي أذانون مدن ديت وان نسرك سمالي أذان نسجلا ترون سن سدا فتي سجد جودا ونسرك سي خنافو أذكار أذانا كجد أمكون جنابا أفجد جوان روكم الله أكبر جتون أكما دعائي ويتلفاكاتك أرأون بقاو قرآن وان انتهين أذكار كان أرأون من بقا أكما أذكار ويتا جنابا كما نمتجه الربا دمك أذكار أرأون بقاو أذكار الله أكبر كان اللي جتون إما تهانين جنابا كف ولكن الأفضل جعلان نمتجه إكتي وضوء اللي قلتي أكسمت أذان هدى حديثني لا يؤذن إلا متوضئ نما أذان وضوء أبو ملي هن أذانين نما وضوء أبو ملي أذانين كجروا حديث ضعيفة حديث ضعيف أنتهي وضوء ملي أذان اللي نما تها ركو يو تنما جلسته كاتم جتوكانا حالا سنت اللي أذان نما تها ولكن وانا كان فجاسو في تكوانا كان حكم شريعتي فني هذا تكو في وني نمني برادا غهون امبريني تكو تجيرا اكنت يچون انت يچون كوني حال فقطا تكوتي فهمنني مالكي كبجا مسجد قبو كبجا مسجد سني قبو مسجد كان ينابان سينو ننتو يچون كوني مثلا ما كيستي وان غدا تكو نمت لغيسيسا كان هو حكم شريعه اللي كانت بيتني akkuma kana ammas waan kanarraallee fagaatu barbaachisa waan irdii keetuku waan maqaa keetuku waan maqaa nama namaan deemullee tuku amma osoo warri achitti salaachiftu sun akkanatti dalayde jechuu kana beeku taate ilaalcha biraati wanni namarratti fudhatamu ani torbaan taree beekamaan bira dabre ammallee deebifnaaniin jawaaba isinii kenne beekumsa kama rabbii kennaati deebisaan kee akkana fakkaata baarakallahu fiikum gaafin irraaf dhiyaate akkana fakkaata هذا في برات ولد ابنتي نقال ربي كيف سجرات سنين جدا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته